Kam jirtu kabajamtoota daawwattoota seenaa YouTube fayyaa keessanii annagaa godha ijoollee baay'ee tokko rifadhee dhugaa waaqa baay'ee tokko rifadhee akkattan viidiyoo kana waraabaa jiru si hin beeku baay'ee tokko rifadhee obboleetti kootigee waaqayyoon kokkofaltuu godhugaa yoo kofalteen kofalchiiftu malee wanta kanas irraa akkas intiniin jedhu xiggee koo bakkaatii jirtutti waaqayyoon sa'ee obboleetti keenya xiggee warri hin beekne jirtanii TikTok irratti tigist hiluu kan jedhu obboleetti qaalii obboleetti rakkoo namaa obboleetti furmaata namaaf taatu obboleetti kolfishii bichaan bakka nama dammaqsu obboleetti taphni qaldiin bichaan waan gootu waan haartee yoo jiraattu ture taarii keessan irraa si baasu obboleetti qaalii dhugaa waaqa har'a yeroo ishiin boochuu baay'ee tokko yeroo argu miidiyaa irratti baay'ee tokko mataan na dhukkub akkata viidiyoo kana waraabu qophii viidiyoo waraaburree hin qabu garuu waa'ee tigist waa'ee obboloota keenya shamarranii waan giddii natti ta'eef waan dirqama koo ta'eef obboleetti kootigee dhugaa wanti dubbadhu wanti jedhu hin jiru waan natti rakkatte sana nuti hin beeknu waan natti taate nuti hin beeknu kan beeku rabbi tokkichadha kan beeku waaqa keenyadha waaqayyoon abbaan koo haati koo dubaroo maaramiin si biraa haa taatu rakkoo ati rakkattee jirtu sana keessaa haati koo qulqulleetti dubaroo si haa baastu dhugaa waaqa dubbachuudhaaf dhaabbadheetiin viidiyoo waraabaa jira akkuma na argitan jechuudha baay'ee tokko rifadhee rakkoo namaa rabbi namni hin beeku namni isa kolfu kana bichaa isa fillafiititti baanee kofalluu isa ijoolleen keenya baanii taphatan waan akkasiitti nuti kan ilaalu garuu rakkoo namni keessa jiru abbaatu beeka waan rakkate abbaatu beeka waaqayyoon rakkoo sana keessa ishee habaasu obboleetti koo waaqayyoon rakkoo keessa si habaasu bakka ati jirtutti waaqayyoon si bira haa dhaabbatu haati koo qulqulleetti dubaroo maaramiin ergamtoonni akka jiranitti maqaan isaanii si bira haa dhaabbatu rakkoon kee rakkoo keenya obboleetti koo qaalii dhugaa waaqayyoo tigee koo waaqayyoo si bira haa ta'u waaqayyoo si kadhanna rakkoo keessa kan nama baasu waaqayyoodha kanumaan isin jedhu obboloota koo hundi keessan iyyuu tigeedhaaf waaqayyoo keessan kadhadha argitaniitu tigeen gannii biraa akkatti ishiin dhaabbattee ani siif jira obboleetti koo jetteen dhaqxe gannii bakka rakkoo sana baastee simannaa addaa gootee fi dheengadda akkasitti nu gammachiiste har'ammoo yeroo ofishiitti deebitee boochuu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa kanaaf obboloonni koo tigeedhaan waaqayyoon sabaasu jedha rakkoo sana keessaa nuti baasuu hin dandeenyu waan ishii rakkatte sanas nuti harkaan qabnu hin argine ijaan qabnu gurraan qabnu waaqayyoon rakkoo keessa kan nama baasu furmaata ishiidhaaf haa laatu waaqayyoon kadhadhaaf bakka jirtanitti amantaa qabdanii rabbiin koo si haa baasu tigee koo qaalii namaa si jaalanna si kabajna ammas rabbiin koo dabaree si haa baasu waaqayyoon si haa baasu haati koo qulqulleetti dubaroo maaramiin rakkoo ati keessa jirtu sana keessa si haa baasu obboleetti qaalii dhugaa dubbachuudhaaf laala akkatti nani jiru viidiyoo irra waraabuudhaaf intin hin jenne garuu waa'ee obboloota shamarranii yoo ta'u dirqama anis boru sanuma atis boru sanuma waan taaneef waliin mirmachuun waliif kadhachuun dirqama keenyadha biyya ormaa keessa jirti mana namaa jirti mana haadha ishii mana habbee ishii miti kan ishiin jirtu kanaaf obboloonni jirtan hundi keessaniyyuu rabbiin kadhadhaa fi isinin jaaladha isinin kabajaa oolanaa bulaa deebanna obboloota qaqqaalii. Akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa koo tola waaqayyoo warri naaf dhiphataa jirtan warri maal taateetii jettanii naaf rakkataa naaf dhiphataa naaf midhamaa naaf bilbilaa keessan naa barreessaa jirtan isinan arga gisee naa kennaa ጸሎቴ naa godhaa hundi keessanuu amantaa qabdanii na bira dhaabbadhaa akka nagaa argadhuuf akka irraanfadhuuf akka waan yaade hunda dagadhuuf akka midhama koo caba koo kana dagadhuuf hundi keessanuu kadhannaa na bira dhaabbadhaa tanaan balazaa moo waan biraan haasayinaa gaafa moo isinitti mutu jira bilbili koon hojjetu ammaaf hin bilbilina warri bilbila kootiin bilbilaa jirtan bilbili koo cufaadha nu hojjetu warri imo koo qabdan immoo imo waan na gaafachuu hin dandeessu whatsappin koo hin hojjetu telegiraamin koo hin hojjeta kanaan na gaafadha nagaa kootti irratti rabbii naaf jiraadha akka isin jaallattanis akka isin na miidhamtanis nan beeka garuu wanti isitti muu qabu namaaf homaa hin dhiphatinaa namaaf iddoo laatinaa namaaf homaa takka hin godhinaa
shamara takka homaan godhin mataa kee jiraachisi garaan laafin garaa jabaadhu yoo sassi dabarti hin kuftu gaafa san garaa laaftee hunda wajjin gammaddee kufaltee hunda wajjin kaattee hunda wajjin waan barbaadde yoo taate si kuffisa dhimmi kooti dhimma koo immoo isinittan hima angasitti immoo ummata koo ummata jaalalaa ummata na jaalatu ummata fiqirii ummata na wajjin dhaabataa jirtan ummata hanga ammaatti cinqamaa jirtan kiyyuu koo ijoollee baay'ee daraartuu koo maqaa keessa yaameen danda'u osoo rafin bultan taa'aa bu'aa bultan in darba wanti hin darbin hin jiru gaafa darbe immoo isinittan hima ammaaf homaan taanee nagaa kootii na bira dhaabbadhaa xilootii keessaniin du'aa keessaniin bas kanuma isiniin jaa rabbi isin haa eegu jabaadhaa nas jabeessaa homaa rakkoon qabu isinittan hima waan xiqqoon na mudate isa immoo isinittan hima kanaafuu hanga isinitti himutti naaf tasgabbaa ummata koo ummata jaalalaa akkasiin na jaalattan naaf galatuumaa jecha isiniin qabu